dhimma kaffalootiin jalqabnee dhimma kaffaloo irraa dubbannuti. Kaffaloo jechuun namni hedduun beekuu ni maltanii gurbaan kun nama paasteriiti. Paasterii jechuun barsiisa amantii jechuudha. Jechi paasterii jedhu kun jechi isinitti waan jechoota hin jaaladha. Paaster jechuun margi jechuudha. Marga. Bakka jechuun paaster jechuun marga jechuudha afaan laatinii durii dullachaan. Paasterii jechuun nama gara marga horii oofu jechuudha. Kiristaan keessattuu hordoftoota isaatiin waaqii kiristaanaa jechuun hooliyyee jedha, hoolaa jedha. Warra barsiisuun ammoo tiksee jedha. Tiksee jedha. Hooliyyeen kiyya na beekti, tiksee kiyyaa jedha warra barsiisu. Paaster jechuun nama hooliyyee tiksuu gara margattuu geessu. Tiksee gaarii jechuudha. Hundeen isaa gariin irra dhufe. Waan jechoota waan jajaaladhuuf yeroo gariin dubbisa. Akkuma isinitti hime. So paasterii kiristaanatii ka pirootestaantii jechuudha gurbaan kunini. Saniin alattuu ammoo aktivistii miidiyaa gubbaattuu beekamaa yuutuubiidhaan afaan oromootiin afaan amaariffaatiin waan hedduu dhiyeessaa siyaasa warra amaaraa saaxiluudhaanii warra mootummaa kanallee qeequlleen deeggaruulleen beekamaa amma dhiyoo kanattu ammoo rakkoo keessa seenee jira fakkaata gurbaan kun kalee ganama laayivii uf ajjeesu deema feesbuukii gubbaattu yeroo dhumaatii fi dubbadhee achumaan uf ajjeese na eega jedhee waan tokko maxxanse san eegi maxxanse duballeetti allee wal beekanii nama kanaanii gaaf durii wal dubbannaa qunnamuu fi carraaqee ture qunnamuu hin dandeenye itti bilbilallee barreessale naan deebisne achiin duubattu feesbuukii gubbaattu haak tahee jira malee wanni biraa hin jiru jechuun moobaayilii isaa nan birattuu haaka godhee jaartii wal qubi hin qabu jaartii wal dhabaa qabaa waan jedhamnutti himamee ture haakii wanni jedhamellee sirrii miti dhugaa miti hakiillee hin taane jaartillee wal dhaba wanni jedhamee dubbatamellee haga caalaa hafarfamee wal dhaba guddaa hin qabu. Gurbaan kun rakkoo adda addaa keessa bahee akka inni jirutu jira. Rakkoon isaa miidiyaa gubbaattuu bahee aktiviizimii kanaan namni garii deeggaraa mootummaa jedhanii namni garii maqaa adda addaatti kennanii wayillee hin qabu rakkoo dinagdee wayii qaba. Sanirraa kan kakkahee waan biraa dhiibbaa irratti guddoo godhama. Akkuma Hacaaluu Caalaa nama yeroo ammaan tana jibbamuu barbaadamuu si ijjeesna maali jedhanitti roorrisanii sodaachisanii warri Habashaa kun dhiyoo kanallee nama biraa aktivistii ka akka Dammaqa Nagaasaa fa'a cufatumanii jiranii gurbaa kan guddoo roorrisan doorsisanii kanallee dabalatee doorsisa isaan irraa dhuftu waan namni kenne maqaa namattu dhoobbee namattu maxxansuu dhoqqee namni namattu faaluu kakkanaa maatii keessallee dhiibbaa jijjiirullee waan adda addaa walii godhatee akka malee dhiphachuu cinqamuu isa tokkottu argina. Kanattu rakkoo kanattu geessuu danda'a jechuun kun cuftinuu sammuu isaarrattu dhiibbaa guddaa godhate. Dhiibbaa guddaa godhachuun kalee murtii dabarsuuf jedhe sila ka of ijjeesuuf jedhe adoonni sila of ijjeesse salphina guddaa rabbi nu oolchee jira. Namoonni hedduun taa'anii daawwatanii gariin ammoo namni tokko lamni ka murannoo qabu ilma Oromoo kanaa fi gurbaa kanaaf dhaqqabanii lubbuu isaa oolchanii jiranii hedduu galatooma kun sila magaalaa Finfinnee keessatti bakka doktoroonni hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo hedduun jiranitti mootummaallee maali jedhamuttu namni kun sila lubbuu isaa dhabee ture kun salphina guddaadha ammallee salphina guddaa qofa osoo hin taaneyyuu waan akka malee rakkoo ta'u namni keenya waan akkasii kan barate yoo nama gos kana ka dhiphatee nama gos kana yaaddoo qabu nama yaada anuuf ijjeessa of balleessuu qabaa jedhu waan akkasii eegee agartanii akka inni gorsa argatu. Paasterii bira deemee sheekii isaa bira deemee gorsa bira akka inni deemu mani yaala akka inni deemu godhuudha. Nama akkana qofaatti waliyyoo dhiisuu hin qabanii nama akkasii hordofuuni gargaarsi inni barbaachisu argachuudha. Namni rakkatu malee lubbuu kiyya balleessaa wanni jedhu hin jiru. Namni akka malee lubbuu fi jaalataa addunyaa kan gubbaa waan cufaa caalaa namni jaalatu lubbuudha. Namni tokko lubbuu kiyyuuf balleessa jedhee yaadee jennaan rakkoon isaa daangaa dhabdee addunyaa kan jiraachuurraa abdii kutate jechuudha. Warri lubbuu kiyya anuuf balleessaa of ijjeessaa of dhabamsiisa jedhu hin godhan waan sun. Kanaaf akka waan qoosattuu hin ilaalina. Akka qoosattuu hin ilaalina. Tokko waan akkasii kayyoo dhageettanii gara gorsa mani yaala akka namni yaalamu godha mani yaalaa. Gorsa amantiillee gorsa waan adda addaallee barbaada. Mani yaalattuu akka yaalamu godha hin salphistanii ilaalina waan kana. Rakkoon kun waan jiraate rakkoon gos kana anamni maqaa namaa kennuullee hin barbaadu rakkoo kan salphistanii ilaalina. Mani yaala akka deemee namni kun yaalamu akka gargaaramu godha haal sun majeessa irra deemtanii hamattanii qoosaa ittiin hin godhina qoosa waan gos kana qoosaa hin godhina mucaan tokko ganam kana
waan ni barreessa namni hedduun jaalanneef. Akka malee qoosatti hin godhina, qoosatti hin godhina. Dhukkub nama qoosatti hin godhina. Maal bor waan rabbi si godhu bakki inni si dhabu hin beektani. Dhukkuba namattu qoosaa hin godhamu. Waanum feeta taatu waan feete. Namni tokkollee filatee kan mataa dhukkuba, kan filatee eedsii fuudha, kan filatee koovidii fuudha, kan filatee koleeraa fuudha, kan filatee dhukkuba onnee, dhukkuba sombaa fuudha hin jiru. Rabbiin nama fida. Kanaafuu namatti hin qoosina. Yoo dandeettan nama gargaaraa. Yoo dandeettan bira dhaabbadhaa. Ammallee waa tokko. Namni kun waan akkasii qaba, waan gosu ni qaba, dhukkuba akkasii qaba, dhukkuba hin haasa'ina. Hin haasa'ina. Gargaarsa ogummaa hayyuu arguu dandeettaniif achi geessa. Sun alatti miidiyaa hawaasa gubbaa batanii hayyam nama malee dhukkub namallee xiinxalallee hin kennina. Tokkoffaa ogummaa hin qabdanii. Doktorii miti namni waa hedduu haasawa hedduu hin kennini yookaan ammoo ogeessa fayyaati miti. Lammaffaa odoo ogeessa fayyaa doktorii taateyyuu waan nam tokko dhukkubinni qabaachuu danda'u. Abaluun kineersii qaba. Yoo inni na dubbadhu sin jedhe sitti malee abaluun kun akkas qaba, dhukkuba akkasii qaba, dhukkuba sammuu qaba, dhukkuba eedsii qaba, koovidii qaba hin haasamu. Saalfidha hin haasamu. Hin haasamu. Waan akkasii haa barannuti. Wal gargaarru wal bira dhaabbannuti. Wal bira dhaabbannuti. Ammaa fi namni kun lubbuu oolee jira. Akki gaarii akka hordofanii yaalii akka inni argatu akka bira hin deemne wannicha jiranii rabbi lubbuun oolchee jira jedhee feesbuukii gubbaattu barreesse achiin duuba feesbuukii sallee diyaaktiveet waan godhe fakkaata. Karaa keessatti hin argachuu fi carraaqaa jirra gargaarsa namni gargaaruu barbaadan haaliin ittiin gargaaramuu danda'u hiriyoonni isaatii fi warras jiraatan akka qindeessanii waan akkasii kan akka godhanfa irratti hojjechuu dandeenya. Wanni ta'e garuu waan sila akka malee hamaa ture wanni hamaa sun irraa oollee jirra oollee jirra kana kaan jechuu barbaadu dhukkubi sammuu kanam kanaatiif hin jiru. Walumaa galattu yaaddoon cinqamuun dhiphachuu waan akka malee dhukkuba guddaati. Ameerikaa keessallee wanni kun hin beekamne. Keessattuu koovidii walitti qabate cinqiin dhukkubni mataa akka malee jiru. Waan akkasii agarsan dooktorii birdeema yaalama gargaarsattuu jira. Namni tokko akka hin cinqamne wal gargaara wal bira dhaabbadha walirra haasa'uuf quba walitti hin qabina walitti hin qoosina rabbiif jedha. Waan akkasii dhiisa. Wanni waliin jedhe walirra naasa'ina. Yoo dandeettan gargaara. Jaalala agarsiisa, jajjabeessa, wal bira dhaabbadha, durirra wal oolcha malee kaardii guutatanii. Amalli tiiktaakitiif amalli waan adda addaa jijjiiramuu qaba. Kaaschaaloo, kaffiyaaloo, oollee jirra, offallee jirra. Garuu waan akkasii kana haala jechuun warri ogeeyyota fayyaa keenya kan Oromoo, International Oromo Healthcare Professional Association, IOPAN, Waldaan Qorannoo Oromoo Idil Addunyaa, Oromo Physicians Association, OPAN kan biyya jiru. Waan akkasii kan barsiisuu qaban, hubannoo akkasii dabaluu qaban, nan barsiisuu qaban. Amma namni dhukkuba sammuu qabu yeroo hedduu dhoksanii fa'aa sheekii birgeessa, paasterii birgeessa, qeesii birgeessa, maalii birgeessa akkas jedhanii sulleen gaarii warri amanuuf yaalama. Garuu yaalii dooktorallee rabbi waan adda addaa waan namaa godha. Waan adda addaa fal namaa godha. Furmaata namaa godha. Kanaafuu karaa sulleenii yaalamu furmaata argachuu haa barannu jechuu barbaada. Kan isiniin jedha kaffaaloo hagas jedhee bira hadarbuuti. Kaffaaloo hagas jedhee bira hadarbuuti. Kaffaaloo maqaan isaa guutuun bira hadarbuuti. Kaffaaloo tufaatidha. Tufaa yaadatatidha. Hagas jedhee bira hadarbuuti. Rabba fayyisu rabbi maatii isaatii fi gaarii haa godhuuti. Waan inni jaalatutullee haa deebisuuti. Yeroo boqonnaa kennaa fi oduullee guddoon odeessina. Warri dhagaya tiiktaakii gubbaa jirtan, feesbuukii gubbaa jirtan. Nam of ijjeessuuf jedhu yoo footoo sallee viidiyoo sallee ittiin daldaluuf illee ittiin wanni hin godhina. Rabbiif jedha gabbuusaa. Inni nu diliit godhee jira. Namni kunam rakkatee akkas godhe cinqamee wayittu akkas godhe isin maali? Piraayiveesii nama kabajaaf. Inni nu waan kan gaafa borii wayyaa'ee fayyee jedhetti gaabbuun mala iskiriinshaatii gootanii yuutuubii gubbaa gootanii haasoftanii irra waan akkasii hin godhina. Waan hin goonettuu jira. Waan barnoota kan irra dubbatanii kan akkasii jiraachuun mala garuu sanii caala. San caala ittiin daldaluun sirrii miti. An kan isin gorsuu barbaada, kan isiniin jechuu barbaada. Yaada kan isiniin jedhee gorsi kan isinii haa kennuuti. Feesbuukii gubbaa warri jirtan, tiiktaakii gubbaa warri jirtanii, warri yuutuubii gubbaa jirtanii kan waan kan daldala gabaa ittiin oofachuu fi goona jettan waan akkasii hin godhina. Waan godhu tokkollee gabaa ittiin oofachuu fi yuutuubii irra maallaqa argachuuf illee hin godhu. Namni hedduun akkasumaan jettanii nama hundayyuu akkasuma walitti qabdanii jettan. Kun jechuun malagalii kiyyaa akka tokkoffaallee miti dubbachuun barbaada haa darbuuti. Garuu warri waan kan yoo galiif godhannallee jettan yookaan waan biraatiif illee itti qoosnallee yookaan waan biraatiif goona jettanii hin godhina. Yoo barnootaaf ta'e malee sanu nam tokko kan of ijjeessuuf jedhu of hin ijjeessinii akkas jedhanii gorsanitti barnoota malee abaluun of ijjeessuuf jedhanii haasa'uun barnoota miti.